السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفوني جرجرتو أمتك أشتي أمتك جالالا في أمتك كبجا أكم جرتني نجي جرتني فيا كيسني جرتو ججباتو الحمد لله نجي جرجلة ربي هر اللي فيديو براتي قولتي ديبيني جرا هردفتو تكيا جالتمتو تافي كبجمتو تكيا هدو نفقلتو ما لا يرو كميو نوجي تودان yaada gaarii naaf qaawudhaan laayikii naaf gochuudhaan na jajjabeessartanii jajjabinni keessan akkuma itti fufetti haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Obboleewwan kiyyaa hundumti keessaniyyuu naaf jiraadhaa ulfaadhaa kabaja isiniin mala ummata qashti ummata qaalii fi ummata jaalalaa hedduu takka isin jaaladhaa isiniin jedhaa naaf kabajamaadha. Egaa kaarralee viidiyoo takka qabannee walitti dhufnee innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun dhugaa rabbi baay'ee nama rifachiisaa. Kiyaar Bashir mucaa kana jiraata Dubaay namni hin beekne hin jiru har'a balaa konkolaataa itti boba'uudhaani balaa tasaatiin muudamee jira akkuma argitan kana jechuudha. Obboleessa keenya duraan dursee baga rabbiin nafsee kee si baasee duniyaa homaa miti duniyaan qilleessa duniyaa fixeessa jetti miree Oromoon ganama. Umriin dargaggummaatii fi duniyaa fi fixeessi duniyaa fixeessa wallahi duniyaani amma rabbiin sitti kennee siin qormaata sitti kennee itti silaala itti si madaala waa hundaa kennaa rabbii sitti kenne sirraallee ni fudhata jechuudha. Garuu nuti qabeenya waa arganne akka waan deebinee dhabnuutitti kan nu hin ilaallu gaafa waa argannee jennee wanti nu taanuuf haalli nu taanu haala fokkataadha rabbi nu haa tiksu. Hunduma dura obboleessa keenya baga rabbiin nafsee keessi baasee kan duniyaadha homaa miti duniyaa siif finneessitu duniyaa tana fide waan ta'eef waan hundaa olitti ati fayyaa qabaachuu ati nafseedhaan bahuudha baga rabbi si baasee ammallee rabbiin si haa tiksu siin jenna. Qormaata kanarra dhaabbadhuuf ilaali yeroo baay'ee wal duqqeessuudhaan wal maalii jechuudha haala hin taane keessa wal seensisuudhaan wal qeequudhaan girrii keessa seenna jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama rifachiisa. Ufaatoo hannu nafseetiin nafsiyaatiin haa to'annu yeroo kamiyyuu yeroo baanus zikiraa qara'aa rabbii keenya yaadataa waa hundumaayyuu erkannoo keenya rabbii godhataa haa deemnu isiniin jechuu jaaladha. Yeroo amala ijoollee keenya yeroo gadi baanu makiinaa keessa seenne jennee bakka deemnuuf waan ta'e bakka teennu bakka deemnu sanillee ni daganna muuziqaa gadhumaarratti banuudhaanii isaa banama machaa'eettiin kan nuti deemnu jechuudha. Obboleewwan kiyya rabbiin fayyaa nuuf kenne fayyaa kana nurra kaa'e fayyaa nuuf kenne nurra akka fudhachuu akka danda'ullee amanaadha. Rabbiin duniyaa nutti kenne ittiin nu qormaata waa hundumaayyuu ittiin nu qormaata haguma nutti kenna tarkaanfachuu hin qabnu hammuma ijji keenya ilaaluu hin qabnu jechuu uf qusataa deemuu qabna jechuudha. Obboleessi keenya kun yookaan har'a nafseen isaa osoo darbite ta'e baay'ee nama rifachiisa hundaa olitti nafseen isaa bahuun nama gammachiisa. Rabbiin obboleessa kiyya nama dhaabbatee uf ilaalee nama karaa rabbiitti deebi'ee waa hundumarraayyuu uf ilaalee tanarratti qormaata guddaa siif taatee nama bakka jiruuf bakka deemuuf bakka dura dhaabbatee fi bakka har'a irra deemaa jirullee nama dhaabbatee uf ilaaluuf qormaatu rabbii isaa taasisu siin jenna dhugaa dubbachuudhaa fi yeroo baay'ee ijoolleen keenya haalli tokko irraa mul'atu nama gaddisiisa. Dargaggummaadhaa lafaa dhufu amma uumaatti fakkaachuu dhabuu danda'a garuu ammootuyyuu hojiin xiqqoo isimuu mul'atu kanallee sirreeffadhaadha. Rabbiin namatti dallana dallansuun isaa ammootuyyuu dallansuu eenyu sirraa fuudhuu hin dandeenyedha. Dallahoonti inni fide namni tokko namni fuudhuu danda'u hin jiru. Qabeenyi kinoo hagatti matana kaleessa abbaa makiinaatii har'a makiinaa kee dhabdee jirta. Waannaa hundaa walitti fayyaa qabaachuudha. Makiinaa kana kaleessa makiinaan kun si finne kaleellee situ makiinaa kana fide. Abshir duniyaa homaa miti duniyaa rabbiin sitti yoo kennu siin qormaata kan jedhamu sun kinoo isa kana takka jettee ilaaluu dandeessa jechuudha. Duniyaa rabbiin sitti kennee siin qormaataa siif fatanaa guddaadhaaf sitti kennee si dagatuudha miti. Yoo ati isa dagatte malee yoo ati rabbiin dagatte malee rabbiin sin dagatu jechuudha waan siif kenne keessatti hunda keessattuu jechuudha. Wallaahi baay'ee nama rifachiisa wanta obboleessa keenya irratti ta'e
inshallah rabbiin didite hundumayyuu siif dhiisee waa hundumaa badii ta'e hundumaa siif dhiisee nama badii hundumayyuu dhaabbatee uf ilaalee sirreeffatee uf tasgabbeessee waa hundaa karaa rabbii irra deebi'ee rabbitti shakkaree waan ta'e kana hundumayyuu rabbi irraa milkaa'u rabbi isa haa taasisu. Homaa miti abshirsitti nagahamini hunda caalaa fayyaadhaan bahuu keeti. Obboleessa kiyyaa tarii dhaamsi kun yoo si bira ga'u ta'ee fi si birallee ga'uu baatu sheer godhaa biraanaan gaadha. Uf ilaali rabbii keetitti karaa rabbii keetiitti deebi'i tooyibadhu. Yeroo manaa gadi baatullee zikraatu jira akka amantaa keenyaatitti jechuudha amantaa islaamaatitti. Yeroo manaa baanuuf yeroo manatti ol deebinullee rabbii kee hin dagatiniif rabbii kee galateeffachuu rabbii kee faarfachuu tooyibachuudhaaf waa hundumayyuu hin dagatini. Sheexaanni yeroodhaaf qalbii kararraa isin hattee isin dagachiiftee dhiichisaa fi waan dhiichisaa fi karaa sheexaana gammachiisuu irra qofatti akka hin hafinaadha. Akkuma har'a makiinaan kun osoo deemtu abbaa makiinaa taatee osoo deemtu har'a sarkaa dhabame nafseen namaallee gaafsan dhabama taati. Gaafa deemne ammoo yoo har'a waan gaarii facaafanne bor gaafa deemne san waan gaarii har'a facaasne san haamanna. Yoo har'a ammoo tuyyuu wanna har'i facaafannee jenne bor haamachuuf teenna jechuudha. Ibiddas yoo facaafatte ibidduma haamachuudhaaf teetta gubaa ibiddaa guyyaa san qaamni kee hin danda'u jechuudha. Wallahi rabbiin isin haa tiksu tika ofii jala isin haa oolfatu. Rabbiin hundaa olitti nafsee kee oolcheef rabbii keetiif shukrii kenni tooyibadhu salaata kee jabeeffadhu dilii asii hunda daladde hundumaayyuu badii asii hunda daladde badii ta'uu beeki. Itti amanii waan qabdurraa waan dalagatturraa sadaqadhu yatiima gammachiisii waan rakkataa biraan dhaabbadhu haqa namaallee ofiitirraa ittisaadha. Ijoolleen keenya yeroo baay'ee dhugaa dubbachuudhaa fi Dubaay kana keessatti ijoollee mana madaamiidhaa baay'ee bo'aa jira. Karaa meeshaatiin illee ta'ii kana gaafan jedhu kiyaar ijoollee nyaatee akkana ta'e jechuu kooti miti fakkeenyuma dubbataa jira. Wannuma nasiihama olii dhaamu dubbataa jira malee. Kiyaar haqa namaa nyaatee isaaf rabbitu beeka. Ani amma haqa namaa nyaate kanaaf akkana ta'a jechuu kootii miti akkasitti naa hubadhaa dubbii koollee jechuudha. Ijoolleen teennanii boochisanii gaafa duniyaa harkatti fudhatanii ijoollee mana madaamii jirturraa fuudhanii jedhanii duniyaa sun waan dhumtu itti fakkaatu. Masaakiina mana namaa keessa boochisaa jirtanii kan miidiyaa irratti baasanii hoosaa xilanii walii mataa jiranii imimmaan boochisaa jiranii. Rabbiin ammoo tuyyuu beeki kaa rabbiin jazaa ammaa duraan gabbu'a qabriitiif ol dhiifannedhani garuu rabbiin amma ammoo oolchee bulchaan jiru jechuudha. Harkarra siif kaffalaa jira jechuudha. Kanaaf jennaani obboleewwan kiyya rabbiin isin haa tiksu. Rabbiin nama haqa nama tiksu rabbiin isin haa taasisu. Deeyni namaa ofirraa tiksaadha. Rabbii keessaniif illee zikirii baay'ifadhaadha. Yeroo kaata hirribaa ol kaatan salawaata buufadhaadha. Rabbiin nu haa tiksu hunduma keenyayyuu qalbii goggodde tana nu haa jiisu. Wallahi nuti akkaan nu sobamne duniyaan tun nu sobdee karaa kee irraa fagaataa jirra. Rabbiin nu haa tiksu. Rabbiin nuuf haa dhiisu malee akki keenya akka laallamuu miti. Diliin teenya guyyatti sa'aatirraa sekendirraa dalannu sharrii walirra xaxuu malee keerii walii yaaduu dadhabnee jirra. Dhaloota bubbee maal akka taaneen beeku. Gara karaa itti wal qalluun karaa itti wal nyaannuun karaa itti wal hiinee itti wal qaxaannuun malee karaa silaa akka ilma namaatitti gara laafummaadhaan walii yaadnu wal biraan dhabamee jira jechuudha. Rabbiin nuuf haa deebisu. Rabbiin nama waliif rifatu nu haa taasisu jechuun jaaladha. Gaafa kana jedhu mucaan kun nama qaxaatee kana ta'e jechuu kootii miti. Dilii isaa hin beeku. Hin beekamu sababa wayiillee ho'iinsaallee ta'uu danda'a. Ho'iinsi akka malee ol ka'ee jira. Kanaa jennaani dhugaa dubbachuuf kiyaarii obboleessa kiyyaa gaafaan asuu natti fakkaate mi'attiin suni asiyaa san natti fakkaate faarmaasii abbaa giddii san keessatti jechuudha. Faarmaasii abbaa giddii san keessatti isiin mataa firiizii fakkeessitee achi keessatti
qoricha durbummaa deebisuu maalii deebisuu jettanii gabaasa hojiin gabaasasanii dhugaa dubbachuu akka intala musliimaa takkatti isinirraa rifadhee isinirraa mufadhee illee jechuudha. Rabbiin isiniif haa dhiisu. Maaliif jennaan obboleessa kiyyaa ati obboleettii qabda, obboleettiin tee firiizii afarrastee ilmoo musliimaa taate akkasii yoo safoo deemtu ittuma dhiiftaa laata? Ta'uun qabu. obboleettii teeti turullee yoo ta'uu baatte obboleettii teeti yoo karaa isii sirrii irra jiraachuu baatte itti himi kun sin baasu hin jedhiini malee wajjin akkasi deeggartee hamilee taatee fi wajjin lafan dhiitii siin jechuu barbaada. Isii sanillee rabbi isii haa qajeelchuu. Har'a bifa rabbiin har'a kenneef irraa fudhata. Bareeduma har'a rabbiin isii sobe kana irraa fudhata. Daqiiqaa takkatti fudhatu jechuudha rabbiin irraa jijjiiruudhaafi kunillee rabbiin akka nurraa jijjiiruu danda'u ofitti amanuu qabna jechuudha. Yoo isiinis lakki karaa kana qofan awwaaxaa karaan kun nan baasu isiin jettee si diddellee irraa fagaadhu malee hojii akkasi dhiichisuu hin qabdu jechuudha. Gorsi yoo isii si diddee jette shariika isii irraa fagaadhu. Shariika hiriyyooma akkasii sanirraa fagaadha. Dubartii akkasii irraa fagaadha. Atittis mataa keetittis jechuudha. Wanni ani sirraa wanni jechuu tokko uffata amantaan keenya hin eeyyamne kan asiinis surree qaaraa jedhamee asiinis orcirame ilmoo musliimaatii kunillee sirraa hin deemu jechuudha. Gaafa kana jedhu har'a kanaaf akkan taatee osoo hin taane nasihaa irraan dubbadha. Isaaf fakkaatota isaallee akkuma har'aa osoo deemtuun makiinaa abbaa makiinaa kalee taatee har'a ammoo kinoo akkanatti sarkaa dhabame homaa miti garuu sitti hin dhagaamini guddaa nafseen bahuu keeti. Alhamdulillah rabbil alamin rabbii keetiif shukrii galchuu waa hunda dura jechuudha. Borulleetti deebitee abbaa makiinaa kanaa olii deeffachuu dandeessaa homaa miti. Duras makiinaa asitu fide malee makiinaa susi fideetii miti. Gaafan kana jedhu zambii rabbiin namatti dallana, dilii rabbii walirratti qabe namatti dallana jechuudha. Rabbiin akka namaa hin jarjaru garuu beekaa. Rabbiin akka namaa hin jarjaru akka nu daqiiqaa sekendii keessa waan nu barbaannu taatu sanii rabbiin akka keenya hin jarjaru suuta jedhee matamaan namadha. Rabbiin isin haa tiksu. Bakka malee irraallee akkuma makiinaa osoo har'a deemtuun dhabama sarkaata nafseen namaallee akkasuma dhabamoo ta'uu dandeessi. Gaafsa ammootuyyuu nafsee teetiifis itti yaadi waan har'a facaafatte waan har'a qopheeffanne nu hundi kennaayyuu borhaamana sila ta'eef rabbiin nama keerii facaafatu nu haa taasisu. Hunda dursaa bagaa irra deebuudhaan baga rabbiin nafsee teessi baasee qormaata siif ta'uu qaba. Dhaabbattee of ilaaluu qabda jechuudha. Qormaata siif ta'uu qabdi. Sila kana ta'ee fi rabbiin nama kanarra of ilaalee dilii hundumaayyuu irraa deebi'ee tooybatee karaa rabbii irratti deebi'u rabbii isaa taasisu. Rabbii keetiif shukrii irra deddeebii galfadhuudha. Rabbii nafsee kee oolche duniyaa homaa miti. Duniyaan qormaata. Oromoon maal jedhama yeroo dubbatamu duniyaan qormaataa jedhanii abbootiin keenyas yeroo dubbatanii ustaazoonni akkas sheekonni yeroo dubbatanii duniyaa kanarraa zakaa baasa. Duniyaan qormaata. Rabbiin duniyaa sitti kenne siin qormaataa. Kan duniyaa osoo qabu irraa ol fuudhellee ittiin qormaataa. Hammamna shakkaraa, hammam shukriinaaf galchaa, dhabarra hammamna yaadataa, yoo argate yoo hammamna yaadata kan jedhullee rabbiin duniyaa kana keessatti nama qormaata sila ta'eef fayyaallee sitti kennee si qormaata. Sirraallee fuudhee si qormaata. Hammam rabbii kee yaadatta kan jedhu alhamdulillahi rabbil alamin. Fayyaan qabaachuun niimaa caalee dahaba caalee wanna biraatiin hin barbaachistu jechuudha. Namni fayyaa qabu waan dhabe tokko hin qabu. Nama fayyaa qabu qaama guutuu qabuun hiyyeessa jechuu hin dandeenyu jechuudha. Namni hiyyeessa jedhamu namni miskiina jedhamu nama qaamni guutuu hin qabneedha. Nama chocho'ee hin dandeenyeedha. Nama iddootti akka fedhinnaa isaa chocho'ee deebuu hin dandeenyeedha malee nama akka kiyyaaf kee fayyaa qabu miskiina jechuu hin danda'amu. Hojjeta waan ta'eef fayyaa sun mataa isii warqiidha. Mataa isii qabeenya jechuudha. Garuu nuti kana irratti hin beeknu waan dhabneef boonna waan nurraa hir'ateef uffinna yaaddoo keessa of galchina of hiraarsinaa jechuudha. Garuu suni dogoggoraadha. Rabbiin nu haa dhiisu. Rabbiin nama niimaa isaa kanallee ofirratti beeku rabbiin nu haa taasisu inshaallah. Obboleewwan kiyya hedduu nama rifachiisa. Baga rabbii si baase jedhaanii akkasumallee namni maamiltoota isaa jalatti dhiyaatan dubbistan gorsaadha. Akka dhaabbatee of ilaalu
akka waan deddeemu sanirraallee dargaggummaa umriin dargaggummaa umrii ibiddaati jedhamaa mire. Kanaafuyyuu duniyaan tun illee akka qormaatamtu qormaata akka taatetti maadha jajjabeessaa bira dhaabbadhaadha. Karaa irratti deddeebisaadha. Rabbii ofii haa yaadatu, zikrii haa heddummeeffatu. Hundi keenyaayyuu rabbii keenya haa yaadannu. Duutis akka jirtu, qabeenyi nuuf kennamtes akka nurraa fuudhamtu, bifti fayyaan nuuf kennamellee akka nurraa fuudhamuu dandeenyu amannee karaa rabbii keenyaa deebine hamma dandeenyeeni rabbii keenya ka arganneefis kadhamneefis rabbii keenyaaf shukrii akka galfannu jechuudha. Obboleewwan kiyya rabbiin isinaa tiksu, bakka jirta hunda isinaa tiksu. Oo'i biyya kanaallee baay'ee ol ka'ee jira. Mana keessattuu mikeeyyiifiin gamaa gamanaa osoo banamuu oo'aa jira. Wallahi baay'ee ulfaataadha jechuudha. Akkuma biyya Ijiptii yookaan biyya Kaayiroo jechuudha. Oo'i humnaa ol ta'ee dheengadda akkuma argitan sanitti mana mubaarakii tuqame jechuudha. Hedduu nama rifachiisa. Kan mubaarakillee hedduu nama rifachiisa. Dhugaa dubbachuu baay'ee jala sodaataan turre akka namaatti rabbiin dilii isaa dhiisee nama uf baree nama irraa deebi'ee waa hunda karaa rabbii ofii deebi'ee shakkaru rabbiin isaa naa taasisu, rabbii ofii gabbaru rabbiin isaa naa taasisu. Hunda kennaayyuu rabbiin nuuf haa taasisu. Du'aayii waliif godha, du'aayii wal bira dhaabbadha, du'aayii furtuu waa hundaati. Obboleewwan kiyya wallahi baay'ee nama rifachiisa. Rabbiin tika ofii akkuma har'a nafsee tana si oolchee nafsee ta'e si baasee guddaan nafseedhaan bahuudha. Kanaafuyyuu rabbiin si haa tiksu, ammallee si haa tiksu obboleessa keenya. Homaa miti sitti dhagamii duniyaa haaluma qormaatuma. Duniyaa rabbiin namatti kennee namaan qormaata waan ta'eef qormaatuma duniyaa santu si tuqe waan ta'eef rabbii keetiif shakkarii, rabbii keetiif shukrii galfadhu. Hundumarrattu shukrii, waa hundarrattu shukrii galfadhu siin jenna obboleessa keenya kiyaarii. Sitti dhagahaminii waan nafsee keetiin bahuudha siin jenna. Si jaalannaa si kabajnaa, uf dhaabbadhu, uf ilaali siin jenna. Homaa miti haalli duniyaattu tana siin jechuun barbaannaa jajjabeessaa bira dhaabbadha. Isiniin jedha viidiyoo irratti hin dheeressuu. Baga rabbiin nafsee kee si baase jechuun bira dhaabbadhaa isiniin jenna obboleessa keenya kiyaarii. Viidiyoo irratti hin dheeressuu haga viidiyoo biraatiif walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.